Irreef gaachanni uummata Oromoo tarkaan filaalisa waraana faashistii PP irra fudhate jabeessuun bakkoota adda addaa du'aaf madoon adabaa jira. Guyyaa kaleessaa Adoolessa 13/2024 Toorsaati 11 irra gootichi waraana bilisummaa Oromoo humni ittisa uummata qindeessuun godina Shaggar Jalduu Gandi Qarsaa iddoo adda dhaqadhaabaa jedhamu keessatti humni diina irra tarkaan fudhatee shambattalatti irraa jeesu sadi madoon dammiin qabneen adabe jiraachuun beeka. Humni diina kunneen haana daandii faana Jalduu irra walitti guuramuun qe'ee uummata Oromoo barbadeessuuf kan bobbaate yoo ta'u tarkaanfii irra fudhatamu kanaanis akkufduuf deebitaatee jirti. Reeffaaf madoo warraa dirqamaan hawaasumaan manir deemuun baachistee kan magaalaa Bonii Taggaltis bara. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii Lixaanaa Baayyaa Gandi Waxambaa keessatti tarkaanfii jimaa darbe ergamtoota biyya manirra fudhate. Tokko ajjeesuuf milisha tokko harkaayyoo qabu qawwee akaamaa tokkos irra hiikan tarkaanfii woboon fudhate jabaatetti oraa bulaa deebana injifannoon uummata Oromoo. Miseensi waraana PP tokko godina Gujii Lixaa haana galaanirraa waraana bilisummaa Oromoo makame. Jaalaqaafan fayyeeraa guutuu gabaasicha akka taanutti isiniif dhiyeessa. Murni bilchiginnaa dheebuu aangoorra bubbuluuf qaburraa ka'uun barcuma isaa tikfachuuf loltoota hedduu leenjise dirree waraanaatti erguu itti fufus loltoonni inni abdatee da'annoodhuma Itoophiyummaati jechuun miidiyaarraa dhaadatu bilchiginnaan sirrii akka hin taane hubachuun keessaa badaa jiru. Haaluma kanaan dheengaddaa Adoolessa 13/2024 waraanni faashistii PP tokko godina Gujii Lixaa aanaa galaanaarraa qawwee fidhannoo guutuun wobootti makamee jira. Miseensi waraana bilchiginnaa duraanii kun sirnicha keessatti fedhii isaa ala humnaan qabamee tajaajilaa turuuf qajeelfama dabaa bilchiginnaa raawwachiisaa turuu dubbachuun badii sirnicha keessa taa'ee uummata Oromoo irratti raawwateef dhiifama gaafateera. Dhumarrattis ilmaan Oromoo miseensota waraana bilchiginnaa achi keessatti hafan mooraa sana keessa qawwee fi hidhannoon baanii akka wobootti makaman waamicha taasiseeraaf. Lixa Wallaggaa haana Begii keessatti hidhattoonni sirnichaa namoota 2 ajjeesan. dabalat qaba. Murni ilmaan Oromoo ajjeesuu furmaataa qabatee jiru bilchiginnaan waraan isa kaayuuf akeekni isa lammisaa ajjeesuun aangoo irratti saktiksaniif koloonii biyya madoo baaseen bakkee manundat akka sari maraatu tawaas keessa labu nagaa waasaa boorisaa ol aalum kanaan Lixa Wallaggaa Begii gandi harma guunfii keessaa Adoolessa 2024 nama maqaan isaa Ramadaan Jibbaaf Toofiq Daamaraa jedhaman qabuun gandi Laaloo Nooraatti iraarsaa turuun Adoolessa 14 osoo gar magaalaa Begii geessaa jiranii konkolaataa irra buusuun bakka addaa Ambaaloo rasaasitti roobsanii guyyaa sa'aat 8 keessa ajjeesanii darbu jiraattonni foomsan. Namoonni kun nam nagaa hawaasa naannicha keessa jaalala guddaa qaban tuttuqa siyaasaa kan keessa leekan qoodiin qabyoo ta'anii Oromoo ta'uu isaanii yakkamanii akka ajjeefanis dabaluun dubbatan. Godin Bunnoo Beddellee haana Cawwaaqaa qabeenyi manneen amantaa saamamuun cimeetti fufe jaalkinna saba guutuu gabaasicha akka taanutti isiniif dhiyeessa. Empaayeera Itoophiyaatti murni abbaa irree bilchiginnaa ulaagaa seeraa tokko malee manneen amantaa kan namoota dhuunfaa fi dhaabbilee adda addaa diiguu gubuu fi saamicha irratti raawwatu hammeesseera. Torban darbe masjiidota godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa gandoota baadiyyaa keessaa waraana bilisummaa Oromootu bilbila irratti guuttata jechuun qabeenya manneen amantaa soolaarii fi kanneen biroon iddoo addaa Bacaanqee jedhamu waraana faashistii PP'n saamamuu hordoftoonni amantichaa ONM itti himan. Irra deddeebiin empaayeratti keessatti manneen amantaa diigamaa fi gubataa osoo jiru murni bilchiginnaa sarbama mirgoota amantaa waraanni isaa cabsaa jiruuf itti gaafatama tokko jala hin jiru. Heerri empaayeratti barreeffamootaan akka jirutti walqixxummaa amantiiletti kan amanu kan kabajuu fi mirga akka fedhanitti amanuuf beekamtii kennee kan jiru akkasumas mootummaa fi amantiin wal keessa akka hin galle ifoomsus duudhaa heerichaa cabsuun gochoonni waraanni sirnichaa manneen amantaa irratti gochaa jiran kan nama saalfachiisudha jechuun hordoftoonni amantichaa onicharraa dubbisne ONM itti himaniiru. Lixa Shaggar Jalduutti maatiin qabsaa'ota ajjeefamuuf hidhamuun cimeetti fufe jaalbilisa sabaa dabalata qaba. Bara Oromoo ta'uun yakka ta'e keessatti uummanni nagaan gochaa isaanii malee qabata ilma keetu miseensa wobooti akkasumas deeggartoota isaaniitti jedhamuun manneen irratti gubuu hidhuu saamuu fi ajjeechaa jumlaan irratti geggeeffamu murna PP keessatti jabaatee itti fufeera. Dhumaatii jumlaan hidhattoota sirnichaan addatti maatii qabsaa'otaa irratti raawwatamu cimee itti fufee kan jiru yoo ta'u Lixa Shaggar Jalduu ganda Jawwee Bonii bakka addaa Maaqata jedhamu keessaa guyyaa kaleessaa Adoolessa 14 2024 maqaa ilma keetu woboo keessa jira jedhuun nama maqaan isaa Hirphaa Iddeessaa jedhamu mana isaa keessaa qabuun ajjeesanii
bakka addaa ijaarsa jedhamutti gatanii deemuu jiraatotni gandichaa ONN itti himaniiru. Akka jiraatotni jiranittis namni kun qonnaan bulaa ta'uu dubbachuun ilmi isaa kunis nama umuriin isaa waggaa 25 ol ta'ee fi nama kanaaf gaafatama gochuun seeruma impaayeratti keessa akka hin jirree fi jarri duguuggaa sanyiif karoorfatanii akka jiranillee dubbatu. Maatii qabsaa'otaa irratti xiyyeeffachuun guyyuma kaleessaa kana ganduma kana keessaa namoota maqaan isaanii Tolaa Agbaasaa Jaarsa Ganna 70, Xuruu Tolaa Barattuu Kutaa 7ffaa, Deessee Caalaa Maanguddoo Ganna 70 fi Caalaa Magarsaa Jaarsa Ganna 60 reebicha hamaa irratti raawwachuun hidhanii akka jiranis dabaluun ibsaniiru. Godin Bunnoo Beddellee haana makkoo murnoonni biltsiginnaa gibirumnaa olee hawaasaan muran jaala caalu roobaa guutuu gabaasicha akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Caasaan biltsiginnaa ilmaan Oromoo roga isaaniif danda'ame maraana cuucuu fi mirga sarbuun diinagdeen dadhabsiisuu irratti kan hojjechaa jiran yoo ta'u, addatti ammoo qotee bultoota Oromoo irratti saamicha labsuun guyya guyyaan qarshii gaafatanii dararaa hamaa raawwataa jiraachuu jiraattonni himan. Haaluma kanaan godina Bunnoo Beddellee aanaa makkootti caasaan biltsiginnaa kisaaraa diinagdee isaan irra ga'ee dandamachuuf jecha irratti gatii gibiraa dabaluun humnaan dirqisiisanii kaffalchiisaa jiraachuu jiraattonni ONN dubbise ibsan. Jiraattota gandichaa keessaa namni tokko akka jedhutti duraan qarshii 250 kaffala ture, baran ammoo qarshii 4,000 natti muran jechuun jiraataan daldala xiqqaan maatii isaa jiraachisu dubbata. Ana qofas osoo hin taane namoota biroo hunda irratti kaffaltiin gibiraa dabale jira. Harka qalleessi waan fidee kaffalu dhabe doorsifamaa jira jechuun dubbata. Onichatti ergamtoonni biltsiginnaa maqaa kaffaltii gosa adda addaa hawaasa irratti gadi buusuun qarshii saamaa turuun isaanii isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godin Wallaggaa giddaa ayyaanaa uummanni humnoota barreen humnaan guuramanii leenjii milishummaa ji'ootaaf fudhachaa turan ganuun waraana bilisummaa Oromoo makamu jabeessan. Jaalir Budhugaa waan qindeeffatti qabu. Humnaan nyaataniif humnaan ta'u akkuma jedhamu waraanni faashistii PP baay'inatti amanuun namoota Oromiyaa keessa jiraatan hundaaf karoora leenjii waraanaa fi gaachana sirnaa akkasumas milishoota sirna tokko qofaa tiksan ijaaruuf bulee ka'ee namoota butuun beekama. Haa ta'u malee namoonni gara jabummaa sirna biltsiginnaa gadi fageenyaan hubatan hunduu sirna namoota nagaa ajjeesee dhaddacha seeraatti dhiyaachuu osoo qabu sababa namoota nagaa ajjeesuuf qofaaf taayitaan kennamuuf hin utubnu jechuun sirna balfamaa keessaa baduu jabeessanii jiru. Keessattuu erga caamsaa 28 2024 labsiin bobbaa Irbuu Shinnigaa waraana bilisummaa Oromootiin labsamee kaasee injifannoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaatti argachaa jiru diinaaf rifaatuu kan ta'e godina Bahaa Wallaggaa aanaa giddaa ayyaanaatti loltoonni biltsiginnaa maqaa gaachana sirnaan waamaman danuun wabootti makamuu maddeen keenya gamasiinuu feeraniiru. Abbootii fi dargaggoonni dirqamaan guuraman kunneenis yeroo ammaa maatii isaaniitti deebi'anii jireenya hawaasummaa jiraachaa akka jiranis itti dabaluun ONN itti himaniiru. Godinni Abbaa Booraana Daarimuu bulchiinsa aanichaa nam tokko konkolaataan dha'uun tokko murasaa madeesse jaaleeraan gameessa akka ta'anutti isiniif dhiyeessiti. Ergamtoonni lukkeeleen biltsiginnaa impaayeratti of harkaa qabna jechuun akka isaanitti toletti waanumatti fakkaate dubbachuu fi hojjechuun yakkoota garaagaraa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Haaluma kanaan godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu ganda Gungummii jedhamtu keessatti adoolessa 10/2024 bulchaan aanaa Daarimuu daa'ima umuriin isaa waggaa 12 ta'ee fi maqaan isaa Zubeer Geetaachoo jedhamu konkolaataa waraana deddeebisu paatirooliin rukutee miidhaa qaamaa cimaa irraan ga'uun yeroo ammaa kanas du'aaf jireenya gidduu jiraachuu maddeen keenya ifoomsan. Akka namni itti dhiyeenyaan beeku tokko jedhutti ganda Gungummii jedhamutti dubartii maqaan ishee Sittiinaa Idris jedhamtu mucaa konkolaataan rukutameef iyyannaa bulchiinsa aanaa Daarimuu deemtus maaltu si iyyisiisa jechuun rasaasaan rukutee yeroo ammaa kanas miidhaa cimaan irra geera jechuun dararaa ulfaataa kaabinoonni aanaa fi gandaa waliin ta'uun raawwatan ibseera. Godin Qeellam Wallaggaa aana sayyoo waraanni faashistii Abiy Ahmed lafa hawaasa isaa mooraa irratti ijaarratan. Jaalkinna sabaa dabalata qaba. Loltoonni koloneel Abiy Ahmed gama danda'an hundaan uummata Oromoo irratti dararaa hamaa akka raawwataniif bobbaafamanii kan jiran ta'uun addatti immoo qote bultoota fi dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun yakka hamaa irratti raawwachaa jira. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa sayyootti loltoonni faashiste Abiy Ahmed lafa hawaasaa saamuun mooraa irratti ijaarrachuun ibsameera. Ganda Alakuu Dorgommee jedhamutti loltoonni Empaayeera Itoophiyaa namoota hedduu humnaan lafa isaanii irraa ari'uun beenyaa lafaa isaanii osoo hin kaffaliniif mooraa godhatanii uummata gandichaa dararaa jiru. Jiraattonnis lafa qotatan dhabanii rakkataa jiraachuu fi boolla mana fincaanii waan hin qabneef midhaan uummata irratti bobba'uun uummanni akka itti hojii hojjetatu dhabanii jiraachuu maddeen ifoomsan.
Kana malees guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa adoolessa 12/2024 aanuma Sayyoo ganda Taaboor jedhamutti tiksitoonni barcuma Abiy Ahmed kun uummata walga'ii baasanii doorsisuun koreewwan afooshaa gandicha keessa jiran qofatti baasanii leenjiif Gaambeella deemna waan ta'eef sangoota binnee akka qalannuuf qarshii 6,600 nuuf kaffaluu qabdu jechuun koree afooshaa doorsisaa turuu dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru.